Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya FIB irraati kun qophii dirree yaadaa keenyaati. Qophii dirree yaadaa keenyaatiin kutaa tokkoffaa qophii kanaatiin adda bilisummaa uummata Oromoo irraati Koloneel Gammachuu ayyaana wajjin haala nageenya naannoo keenyaa keessumaa ammoo lixa Oromiyaatti rakkoo uumamaa jiruuf furmaanni maali sababaan maali jechuudhaan turtii taasisuu keenya ni yaadattu. Kanuma wajjin wal qabsiifnee gorsaa nageenya bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an Koloneel Abbabaa Garas wajjin turtii taasifna bakka jirtanitti waliin turan affeerraa keenya. Tolega yeroo keessan qaalii nuu kennitanii asitti waan argamtaniif maqaa daawwattoota FIBtiin ulfaadhaas ni jenna. Galatoomaan isiniin jedhanis. Haa ta'u gamee kallattii maatiin naannoo Oromiyaa keessatti jijjiirama yeroo dhiyoo akka biyyattiitti mul'ataan dhufeen duuba naannoo Oromiyaa keessaa immoo lixa Oromiyaa fi Gujiif Boorana naannoo tokko yeroo al takka rakkoon nageenyaa mul'ataa jira keessumaayyuu lixa Oromiyaatti ammayyuu rakkoon nageenyaa kun mul'ataadhaan kan inni jiruun. Sababni rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti hamba ammaatti itti fufeef maal jechuu dandeenya? Naannoo Oromiyaa keessatti rakkoon nageenyaa kan jiru jettee akkuma kaafte naannoo Gujii fi Booranaa fi lixa Oromiyaa Wallagga Arfan jedhameeti ka'aa ture. Wallagga Arfan keessa rakkoo guddaan hin jiru. Wallagga Bahaa fi Wallagga Horroo Guduruu Wallagga baay'ee rakkoon hangas guddaan turre. Duraanis yeroo gabaabaadhaaf waraanni adda bilisummaa Oromoo kun gara sanatti obbo bal'isee amma Shawaa lixaatti deemee egaa otuu abbaa gadaatiin ijaarsummaan hagalanii hin gaggeeffamin dura yeroo akkuma Dr. Abiyyi Faan rakkoon kun kan jalqabe Dr. Abiyyi Faan erga Asmaraa deddeebi'uu jalqabanii sanaan dura abbaa torbee maal jedhamee qellam keessatti bakka adda addaatti namni ajjeefamaa ture. Abbaa torbee bifa shiftaatiin magaala keessatti nama rukutuu namoota tokko irratti tarkaanfii fudhachuu ture. Erga Dr. Abiyyi Faan Dr. Bolammaan Faan Asmaraa deddeebi'anii adda bilisummaa Oromoo akka biyyatti galee karaa nagaatiin qabsaa'u yaalii gochaa turanii. Gidduma sana keessatti karaa kanaa booda Oromoon tokko taanee qabsaa'utu nurra jiraata malee Oromoon garaagaratti qabsaa'uu hin qabnu yaada adda addaa qabaachuu dandeenya. Yaaduma qabnu sana qabaannee yaada uummata keenyaaf ta'uun naannoo tokkotti biyya keenyatti deebinee qabsaa'uu nurra jiraata ilaalcha jedhu. Sababaan rakkoo lixa Oromiyaatti uumame kun sababa waraana bilisummaa Oromootiin wal qabatudha moo mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuu dadhabuu irraa maddee jechuudha? Sababa waraana adda bilisummaa Oromootiin qabatu sanuma sii kaasuufan jedha. Yeroo sanatti gaa lixa Oromiyaa banaa ture. Waraanni TPLF fi security'n TPLF yeroo Dr. Abiyyi Faan filatamanii gadhiisanii deemanii duraan naannoo sana kan to'achaa tures adda bilisummaa Oromootis hanga Suudaan keessa Keeniyaa keessa deemanii Dabuub Suudaan keessa deemanii adamsanii rukutaa waan turaniif naannoo sana waraanni hin turre. Erguma Dr. Abiyyi Faan adda bilisummaa Oromoo kan mormitoota yookaan morkattoota jedhaman kana biyya adda addaa deemanii sassaabanii biyyatti galchanii adda bilisummaa Oromoo Shanee jedhamu kun atattamaan waraana ijaarrachuutti galee waraana ijaarrachuu kan jalqabe lixa Wallaggaatii fi naannoo Gujii Boorana keessatti Gujii lamman keessatti. Mee as keessatti adda bilisummaa uummata Oromoodha akka hundi keenya quba qabnu Eertiraadhaatti erga dhufaniiti Finfinnee keessatti simannaan taasifamee fi karaa nagaatiin boordii filannoo Itoophiyaa irraa qabsaa'uudhaafis waraqaa filannoo isaan dandeessisu fudhatanii tokkasaan jiranii Finfinnee keessadha kan isaan buufatanii jiran hooggantoonni isaanii kan uummanni beeku. Ammoo isaatiin addatti mootummaa wajjiniin yookaan immoo isin wajjiniin karaa nagaatiin wajjin akka qabsaa'amuu fi fedhii Oromoo irratti waliin malee wal irratti kan qabsaa'amne dubbatamee tureen. Haa ta'uti rakkoon kun adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qabatattuusin. Rakkoon kun adda bilisummaa Oromoo wajjin kan inni wal qabatu adda bilisummaa Oromoo galee biyya keessa socho'uu erga jalqabee waraana leenjisuu waraana hidhachiisuun bakka adda addaatti atattamaan itti fufanii mootummaan kuni mootummaa kana wajjin haasa'uun hin barbaachisu yeroo jedhan karoora isaanii isaan amma Finfinnee jiruun adda bilisummaa Oromoo wajjin jennu na fixachiisi ka adda bilisummaa Oromoo jechuun Finfinnee Daawud Faan taa'uu miti. Daawud Faan Finfinnee jiru eessa?
Garuu waraanni bosonaati amma rakkoo nageenyaatiif yaaddoo ta'aa jiru kun waraana isaaniiti jechuu dandeenya. Waraana isaaniiti. Waraanni amma lixa Oromiyaatti raawwataa jiru adda bilisummaa Oromoo keessaan qabu miseensota keenya duranii kanaan dura amma garuu miti jedhanii turanii. Okay. Yeroo adda addaatti jaarsummaan gaggeeffamee jira. Egaa olaantummaa seeraa mootummaan kabachiisuu dadhabee miti. Kaleessa haala teenyee walirratti hin qabsoofnu uummata keenyaaf qabsoofna jedhanii mootummaan kun waraana keessanis kan qabdan fudhadhaa galaa. Garuu immoo waraanni kun hidhannoo isaa hiikkatee leenjii fudhatee kan qaama mootummaa yookaan qaama nageenyaa keessa galu qaama nageenyaatti makama. Kan immoo jireenya dhuunfaa isaa hojjetee jiraachuu danda'u. Jireenya dhuunfaa isaa hojjetaa waan barbaade filatee irratti bobba'uu danda'a. Kanaaf waraana keessan galchaa jedhame. Waraana galchuu sana keessatti leenjii itti fufan. Sana booddee waraanni sun tarkaanfii namarratti fudhataa ture. Tokko otuu abbaan gadaatu jaarsummaan seeniin caasaa gandaa diiganii poolisii caasaa poolisii hin diiganii milishaa hin fixanii qawwee irraa hiikanii caasaa mootummaa guutummaa guututti godina keessattuu qellam wallaggaatiif lixa wallaggaa irratti hiikan. Sana booddee waraanni mootummaan kanaa booda tarkaanfii fudhadhaa yookaan waraana kana galchaa yookaan immoo seera kabachiisuudhaaf hidhataan lama hin jiru. Biyya tokko keessa mootummaa qofatu hidhata jedhee gaafa murtee fudhatu Daawud Ibsaa maal jedhee eenyutu hiikkachiisaa eenyutu hidhachiisaa jedhee ifatti. Mootummaan erga akkasittiin adda bilisummaa uummata Oromoodha Finfinnee keessa taa'ee rakkoo lixa Oromiyaa fi Gujii fi Booranatti darbee mul'atu kana tiif harka keessaa qabda jettanii yaaddan ta'eeti olaantummaa seeraa kabachiisumaaf dadhabame. Olaantummaa seeraa kabachiisuun dadhabamee miti. Yeroo adda addaa mootummaan olaantummaa uummanni kun dararamaa jira. Uummata kana dararartuu yoo qabsooftan karaa nagaatiin qabsaa yookaan immoo filadhaatii karaa hidhannootiin qabsaa bakka lama dhaabbatina bakka lama dhaabbachaa jirtu yeroo adda addaa itti himaa ture. San booda dhiyoo kana waraana kana abbaa gadaatti kenninee jedhan. Nageessa hoo ta'e miidiyaan. Dhiyoo kana waraana kana abbaa gadaatti kenneen jira har'aa kaasee Daawud. Sana booda immoo warra abbaa gadaa jaarsoliin koreen teeknikaa maal jedhamee bobba'anii waraana kana galchuudhaaf yeroo dheeraa fudhatame. Waraana kana galchuu keessatti mootummaan egaa jaarsoliin biyyaa qabatanii erga abbootiin gadaa qabatanii koreen dhaabbateera koree sanatti kennee itti dhiise. Egaa kan galee kan hin galle immoo achumatti hafee. Amma erga mootummaan akkaataa kanaatiin qubata qabaate amma tokko hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu gahee mootummaati mi? Gahee mootummaati. Erga akkas ta'eeti ammayyuu lammiileen nagaa dhabanii fakkeenyaaf buna ofii bosona dhaqanii cuurrachuu hin danda'anii gara beelaatti yeroo midhaan sassaabachuudhaaf baay'ee rakkataa turanii yoo gara bosonaa deeman humni waraanaas mootummaa isaan ajjeesaa turu achis warri bosona jiran namoota tokko achitti qabanii rakkisaa turu ammallee ijoolleen isaaniillee baqatanii dhufanii dargaggeessi baqatanii dhufanii magaalaa Finfinnee keessa jiraatu yoo akkatti gadi bu'an yookaan immoo maatii ofiillee dubbisan dhabanii gidduutti rakkataa jiruun rakkoon kun yeroo lammiilee irra qaqqabu mootummaan ga'insa maal ture? Mootummaan amma tarkaanfii fudhachaa jira. Olaantummaa seeraa kabachiisaa jira. Warreen gammoojjii keessa taa'anii uummata keenya dararan kan ibiddaan guban kan ajjeesan kan buqqisiisaa jiran warra gammoojjii jiran kanaadha. Kanaaf mootummaan amma sanarratti tarkaanfii fudhachaa jira. Olaantummaa seeraa kabachiisaa jira. Uummataa wajjin ta'ee haalli isaan duraan keessa jiraniif haalli lixa wallaggaaf qellam wallaggaa amma jiru karaa nagaatiin gaariidha jennee fudhachuu dandeenya. Maaliif duraan wal ajjeesuun sirrii miti. Ijoolleen caakkaa keessa deemtu kun galtee nagaadhaan karaa nagaatiin qabsoo nagaa itti fufanii. Kaleessa namni nu ajjeesaa ture. Har'a immoo deebinee wal ajjeesuu irratti bobba'uu hin qabnu. Mootummaan kanaaf hamma dhumaatti hamma isaan dhufanii buraayyuu gaanitti hidhatanii ilaalaa ture. Sun immoo maaliif tarii wallaalumaan ta'uu danda'a. Beekaasa ta'u amma irratti tarkaanfii walirratti fudhachuu hin qabnu.
warra kana gorsinee deebisuu qabna karaa abbaa gadaatiin karaa jaarsolii biyyaatiin karaa abbootii amantaatiin yaalamaa turan. Isaaniin bosonatti dhiisee lammiilee nagaa magaalaa keessatti rakkisaa jiraadha uummanni kan himataa jiru. Kun soba. Kun uummanni bal'aan akkasitti miti kan laalu. Uummanni qellam Wallaggaas uummanni Wallaggaa lixaas horroo guduu amma nagaadha Wallagga bahaa amma nagaadha. Waraanuma kanatti tarkaanfii fudhatee naannoon kun uummataa wajjiniin tarkaanfii fudhatame naannoon kun bilisa jechuu dandeessa. Garuu komaandii poostii jala jiruni. Lootee magaala keessatti warri abbaa torbee maal jedhamtu namarratti tarkaanfii fudhattu jiraachuu malti. Sanarraa kan darbe naannoon godinni kun lamaan nagaadha. Humni ittisa as keessatti humni waraana ittisa biyya mataan isaa rakkoo uumaa jiraachuudha lammiileen kan kun immoo soba mitiin yeroo garaagaraatti mana isaaniitti magaalaa keessatti dhuma nagaan jiruuti ijoolleen ofii jalaa rukutamuu namoonni qabatamaadhaan himataa turaniiru. Okay, ani immoo akka Oromiyaatti quba qabutti humni waraanaa rakkoo fiduu hin qabu. Humni waraanaa jedhii poolisii naannoo Oromiyaati kan achi jiru. Humni waraanaa keessan qulqulluudha maamiyyuu balleessu. Namni dogongora qabaatu jiraachuu danda'a. Akka namaatti nam tokkeen dogongora uumuu danda'a. Bakka dogongoroonni uumamanitti tarkaanfii irratti fudhatamaa jira. Nama seera ala nama ajjeese, nama rukute, waraana raayyaa ittisa biyyaa irratti ta'u, poolisii naannoo keenya irratti ta'u, milishaa irratti ta'u, qaama kamirrattuu nama nagaa irratti tarkaanfii fudhate battaluma tarkaanfiin irratti fudhatama. Kanaaf qulqulluudha rakkoo hin uumu hin jedhamu akka nam tokkeetti namni rakkoo uumu jira. Akka nam tokkeetti namni dogongora uumu ni jira. Sun immoo yeroodhaan mootummaan tarkaanfii fudhatee tarkaanfii sirreessaas fudhataa jira. Nama seera alammoo namarratti tarkaanfii fudhate tarkaanfii hidhaa irratti yookaan mana murteetti dhiyeessee seeratti dhiyeessee kan tarkaanfii irratti fudhataa jiru ta'uu isaati. Eessattuu tarkaanfiin kun amma tariitii wanti hawaasa keessaatti odeeffamaa jiru tokkoofuu humni waraanaa bosona jiru kun ijoollee Oromooti. Lammaffaa humni waraanaa akka poolisii Oromiyaas haa ta'uti kan biyyaa keessallee ijoolleen Oromoo hin baataniin. Amma Oromoo lamaan gidduutti wal dhabdee yookaan immoo duuti gamaa gamanaatiin namni du'u gamanaas Oromoo achiis Oromoodhaan. Ammoo isiniin dabalatee namoonni baay'een kan wareegama guddaa kan falaa turtaniif Oromoon akka hin duune, Oromoon akka hin saamamne, Oromoon biyya isaa keessatti nagaadhaan akka jiraatu haala kana mee akkamitti ilaaltu gidduutti? Nuti kan wareegamaa turree fi uummanni Oromoo tasgabbiidhaaf biyya isaa keessatti abbaa biyyaa ta'ee qabeenya isaa irratti ajajee walqixxummaa biyya kana keessatti walqixxummaan isaa kabajamee fi akka baay'ina isaatti akka qabeenya isaatti nagaan kan jiraatuuf kun raawwataa jiraareera waan jiraachuu waan dadhabeef kun akka dhufuuf qabsoofne. Kun dhufeera ari'amu. Sirriitti dhufeera. Amma uummanni Oromoo bilisoomee jira. Uummanni Oromoo akka kaleessa abbaan argee ari'ee jimlaa hidhamaa ture jimlaan hin hidhamu. Jimlaan ajjeefamaa ture jimlaan hin ajjeefamu. Jimlaan buqqifamaa ture jimlaan hin buqqifamu. Ammayyuu asirratti ijoolleen inumaa jechaadha Oromoon gargar qoqqoodamee lixa Oromiyaatii warri dhufanii burraayuullee yeroo isaan dhufan ijoolleen nu jalaa hidhamaa jirti. Wallagga qofaatti qoodanii miidhaa jirudha kan jedhamaa jiru. Wallagga Oromoodha. Warreen Wallagga Oromoo irraa adda baasanii nutu sabboonadha. Sabboonummaatu rukutamaa jira. Sabboonummaa haleelaa jira mootummaan kun jedhanii miidiyaa adda addaa irratti waasan nan dhagaa. Wallagga Oromoo biraarraa addatti qoodanii warra laaluuf yookaan fedha mataa isaaniitiif uummata Wallaggaatti fayyadamanii taa'itaa barbaadantu jira malee uummanni Oromoo Wallagga Oromoo Shawaatiin garaagarummaa hin qabu. Oromoo Baaleetiin garaagarummaa hin qabu. Oromoo Harariitiin garaagarummaa hin qabu. Maalinni uummanni Wallaggaa wanti Oromoo biraatiin adda godhu. Warri uummata kanatti fayyadamanii nutu qabsaa'ee nutu dura qabsaa'ee nutu bakka qabaachuu qaba. Warreen amma dhufan kana kan jechisiise burraayyuutti yeroo isaan achiiti sababa rakkoo nageenyaatiif burraayyuu yeroo isaan dhufan qabamanii hidhamaa jiru. Burraayyuu kan lammaffaa yuunivarsiitii irraallee ijoollee Wallaggaa qofatu qobaattifamee ari'ameedha. Dhaggeeffadhu gaa. Burraayyuu kan dhufani baay'een isaanii abbaa torbeeti. Dakatti nama ajjeesaa maal godhaa warra turantu gaafa sakattaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf humni nageenyaa itti deemu baqatanii yookaan burraayyuu dhufu bakka adda addaa
meeshaa dhoksanii dhufu mataa muratanii yookaan immoo mataa dhaatanii caakkaa keessa deemanii uummata fixu gaafa humni mootummaan tarkaanfii seera kabachiisu fudhatu baqatanii ol dhufu. Isaan buraayyuu jiran, isaan shawaa meedaa jiran, isaan bakka tokko tokko dhufanii dargaggoonni achi yaada kana isinii dhiyeessan oo fudhattan uummata Wallaggaan beeytanii jechuudha. Kan yuunivarsiitii Haareemanoo. Uummanni Wallaggaa immoo uummanni Wallaggaa mootummaanuu nu dhaqqabuu didee nurratti ilaale shiftoota nurratti ilaalee nu fichisiisaa jira jedheeti machaa ture. Hiriira bahaa ture dhageessee yoo ta'e qellam Wallaggaatti hiriirri baameera, Wallagga lixaatti hiriirri baameera, bakka adda addaatti hiriirri baameera. Shiftoota kana mootummaan nurraa qabuu dideedhe. Kanaaf uummanni mootummaa himate hin jiru. Kan mootummaa himachaa jiru eenyuun warra kana godhuu fi warra kana goosisu duuba taa'ee warra uummata Wallaggaa Oromoo biraarraa isin addaa nutu sabboonaadha jedhee adda baasee itti fayyadamuu barbaadu. Oromoo Wallaggaa Oromoo Harargee hin caalu. Oromoo Wallaggaa Oromoo Harargeetiin adda miti. Sabboonummaan Oromoo kan Oromiyaati malee kan Wallaggaa miti. Oromoon hunduu sabboonaadha inni fudhanna. Amma koomandi poostiidhaan qabatamaatti naannoo Oromiyaa kaan irraati iddoowwan godinaalee Oromiyaa kaan irraati godinaaleen arfan Oromiyaa Wallaggaa koomandi poostiidhaan bulaa jira. Amma yoomitti ta'a kun? Suni koomandi poostiin yeroodhaaf warreen caakkaa keessa deemanii uummanni Wallaggaa baay'een isaa dhofkateetu mana keessa kan ciciisaa jiru hin beeytan isin. Laastikii irratti gubu. Laastikii bishaanii kana irratti cobsiisu. Nama qabanii caakkaa keessatti irratti cobsiisu. Ibiddaan gubu. Mukatti fannisaniiti ajjeesanii biraa deemu. Ajjeesaniiti waraabessi gartokkee nama nyaateetu jira. Dhiira gudeedu. Dubartii jalaa fuudhanii gudeedu. Oromoon kanan godhu safuu Oromoo keessa kun hin jiru. Dhiira gudeedan qabatamaan an arge. Oromoonni safuu akkasii hin qabu. Innaa warri kana godhu sun hanga caakkaa keessaa qabamee uummata kana bilisoomsutti raayyaa waraanaa naannoo sana socho'uu danda'a. Yeroo gabaabaa keessatti warra caakkaa keessa deemanii uummata keenya nagaa dhoowwan uummata keenya hiyyoomsan beelessuuf deeman kana irratti mootummaan tarkaanfii fudhatee yeroo gabaabaatti godinaalee kana warreen shiftaa kana keessaa bilisa godhaa jedha. Mee as keessatti lammiileen ammallee daldala hojiiwwan daldalaa akka barbaadametti socho'an jiru. Namoonni hojii daldalaa irratti bobba'an hedduun isaanii baqatanii magaalaa kana galaniiru. Saamamaa turan. Gambiraatiin hojiin oomisha qonnaadhaa bunallee manaa ba'anii haqanii buna ofii keessatti buna sassaabachuullee warri rakkatan jiruun tokko rakkoo beelaaf saaxilamaa jira hawaasni kun. Gama kaaniin rakkoo sodaa nageenyaatii fi ijoolleen isaanii achi dhaqaa hin jiraniin. Mee gam kaaniin immoo mootummaan akka biyyaatti filannoodhaaf qophaa'aa jira. Filannoon dura immoo kan barbaachisu nagaan naannoo sana lammiileen iddoo sanaas filannoo irratti ni hirmaatu waanta ta'eef bu'uu qabaaniin kan akkamitti deemame akkamitti ilaalaa jiru? Kun amma akkan ilaalaa jirutti uummanni Wallaggaa keessattuu Qellamii fi lixa Wallaggaa raayyaa ittisaatii fi poolisii addaa naannoo Oromiyaa wajjin ta'anii nageenya isaanii kabachiisuu irratti humna kana irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira. Yeroo gabaabaatti immoo humni kun qulqullaa'ee uummanni sun bilisa bahee nagaadhaan jireenya isaa gaggeeffata. Filannoo dhufuu irrattis karaa nagaadhaan akka hirmaatee abbaa barbaade filatamu hin taasisamaa jechuudha. Akka amma deemamaa jiru kanatti uummanni sun filannootti galuu hin danda'u. Wabii maal qaba waggaa lama dabarseera rakkoon kun erga uumame amma ammaatti mootummaan nan yaadadha yeroo garaagaraatti ibsa rakkoo nageenyaa irratti baasaa ture. Isa keessatti rakkoon kun yeroo dhiyoo keessatti furmaata ni argata jedhee mootummaan dubbataadha ka ture. Haa ta'uuti ammayyuu rakkichi itti fufee jira. Fuuldurattis rakkoon amma jennu kun dhaabatuunsaa wabii maaltu jira? Rakkoon amma jennu kun dhaabatuunsaa wabiin tokkoffaa uummanni nagaasaa tasgabbii naannoo isaa eeggachuudha. Uummanni mataan isaa nageenya isaa eeggachuu danda'uudha. Inni lammataa mootummaan nagaa uummata tokkoo eegsisuuf dirqama waan qabuuf uummata kana wajjin ta'ee nagaa uummata kana in eegsisa. Sun immoo kanaan dura kan carraatu kennameef boor iftaan galchinaa galchaa jirra waan akkasii irratti hojjechaa jirra jedhanii harka tokkoon asii mootummaa wajjin galchuuf deemna jedhanii harka tokkoon achii leenjiitti fufsiisaa caasaa diigaa
nama ajjeesaa ati wayyaaneedha ati wayyaaneef qallaba kennite jedhanii milishaan nume bar lakkoofsan qabu. Poolisiin nume koomishinar Admaasurraa jalqabee koomishinar Admaasurraa jalqabee poolisiin nume lakkoofsan qabu. Milishaan nume lakkoofsan qabu. Aanarraa kaasee hanga godinaatti bulchiifni dhume lakkoofsan qabu. Deeggarsaaf deemee asii naannoorraa deemee namni dhume lakkoofsan qabu. Kana hunda mootummaan wareegama kaffaleetu karaa nagaatiin jaarsummaan hiikuu wayyaa. Lolatti gallee ifin ijoollee nama gammoojjii keessaa loltu kun warra dur loltuu turte akkasitti hin fakkaanne. Dheengadduma erga obbo Daawud Faana Asmaraarraa dhufanii bakka adda addaatti mana leenjii bananii ijoollee dargaggoota kana gadi obbo Daawud Faana waan amma uumamaa jiru kana keessa harka qabattu. Dhaga'iika dargaggeessa yaamanii hidhannoodhuma poolisii fi milishaarraa hiikan kana itti malee loltuun amma lafa guutee maal jedhe kun bar gaafa TPLF ijoolleen qeerroon uleedhaa fi dhagaadhaan dura dhaabbattu kilaashii tokkollee namni dhukaasu hin dhabamne jira ture hin jiru. Maaliif loluu dadhabdan jedhamee obbo Daawud gaafatamnaan biyya keenya Sooriyaan taasifnu jedhani miidiyaadhaan dubbatan. Yoo lolle biyyi keenya akka Sooriyaa diigamti. Amma maaliif lolu erga Oromoon bilisoome erga Oromoon taayitaa qabatee lolli amma lixa Wallaggaa fi Gujii irraan banan kun gaafa seessa turan. Kanaaf ani Gujiin ture Gujii keessas akkasuma rakkoo ture amma Booranas rakkoo ture mootummaan tarkaanfii fudhate Gujii keessatti Gujii lixaa keessatti keessumaa akka malee uummata dararaa turanii horiillee amma fixu waan si dhibu. Amma as keessatti rakkoo uumamaa jiru kana keessaati. Na fixachiisi qaba. Gujii nama bilisa fayyada. Namni tokko shaneen takkittiin keessa deemtee nama ajjeeftu. Mootummaan tarkaanfii fudhate. Booranni bilisa fayyada. Namni tokko shaneen uummata hin darartu hin ajjeeftu. Horroo Guduruus akkasuma. Baa Wallaggaas akkasuma. Amma qellam Wallaggaa fi lixa Wallaggaa immoo torbanuma kana keessa mootummaan tarkaanfii fudhachaa jiruun uummanni keenya kan bilisoomu ta'uu isaati. FIB irraatii kun kan daawwachaa jirtan qophii dirree yaadaati kabajamtoota daawwattoota keenya qophii dirree yaadaa keenya kan har'aatiin akkuma daawwataa jirtan haala nageenya lixa Oromiyaa irratti tarkaanfii mootummaan fudhataa jiru sirrii miti akkasumas immoo rakkooleen nageenya naannichaa gara fuulduraatiif wabiin maalii kan jedhu irratti Koloneel Abbabaa Garas wajjin kan nuti turtiisaa jirru ammas nu waliin tura. Ammas akkasin anjechaa jirtanitti rakkoo uumamaa jiru kanaatii fi hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoolee keessaa quba qabu erga biyya dhufanii leenjisaa jiru. Leenjisaa turan. Erga akkasitti quba qabaate mootummaan isaan akka hin goone gochuu hin danda'u. Mootummaan gara akkuma dhufaniin obbo Daawud kana gochaa jirtaa jedhanii mana hidhaa geessuu hin danda'u. Furmaatan ta'u biyya kanaaf furmaatan ta'u. Biyya ji'a sadiitti bar 4 kiiloo qabannadhanii karoora isaanii na bira jiran. Shawaa arfan ta'anne ji'a sadiitti 4 kiiloo qabannaa karoora isaanii. Innaa kunis mootummaan utuma beeku kuni abjuudha yookaan qijatisa jedhamu sana Dr. Abiyyi waan jedhe dhageesseetta. Qijatan wayidhe hin beeka miidiyaa irratti gaafatan. Abjuu akkasii kuni nun baasu akkas dhiifne karaa nagaatiin walitti deebine abbaan yaada mo'ataa qabaate karaa nagaatiin mo'atee 4 kiiloos galuu danda'a. Kun rakkoon qabu. Garuu ofii keenya wal finnee diinaaf karaa banuun nurra hin jiraatu. Yoo nuti wal waraanutti seenne diinaaf karaa bannaa Oromoon deebi'ee bakka kaleessaatti nu harkaa deebi'a. Qabsoon keenya waggaa 150 ammas deebi'ee zeeroo nu harka. Kanaaf wal danda'uu walii obsuu walitti himu jaarsaan fixachuu abbootii amantaatiin abbootii gadaatiin fixachuu nu wayya obsa akkasiitiin turame malee akkuma dhufaniin bakka adda addaatti mana leenjii bananii leenjisaa akka turan ifaadha. Egaa mee gara biriittiin yoo ilaalle mootummaan karaa yaadaatiin dorgomuudhaan namoonni yaada isaanii dhiyeeffatanii yookaan paartiileen morkatoo yaada isaanii dhiyeeffatanii yaada isaaniitiin filatamanii aangoo qabataniidhaan sirni dimookiraasii diriiree hojjetamaa jira. Haa ta'uti tokkoofuu naannoo nageenyi isa lixa Oromiyaatti malee magaalota adda addaa keessatti namuu galgala deemuu hin danda'u abbaa barbaadeetu akkuma barbaade nama waraana fakkeenyaaf magaalaa Ambootti.
sochiiwwan garaagaraa akka barbaadametti hin deemamuuni. Lammaffaa paartiileen morkatoo yeroo socho'aa jiran kanatti dhorkamaa jiraachuu itti mul'ataa jiran tibba darbe gara baaleetti wayita kaafaa'oon imaletti rakkoon akka kanaas mudataa jiraachuu himatan. Dhiyeenya kanas magaalaa Jimmaatti istaadiyeemiin dhoowwatamuu argaa jirra. Yookaan immoo magaalaa Gudaritti yaadannoo Maammoo Mazammiriitiif dhaabbatu irratti mootummaan humnaan dhoowwaa jiraniin. Erga yaadaatiin dorgomna jedhameeti sochiiwwan kanneen dhoowwuun wajjiniin walitti bu'u waan mootummaan jedhuuf wanti godhamaa jiru. Ani mootummaan waan dhoowwe hin qabu. Mootummaan dhoowwuura darbee keessumattuu amma fakkeenyaaf kampeeniin filannoo irratti uummata dadammaqsuudhaaf intinaan hin teenye maali iskaajuuliin taa'ee hammanaatti yeroo uummata itti dammaqsitu jira miti filannoodha dur sunuun teenya boordiin filannoo kana kaatanii uummata keessa dammaqsuu dandeessu yeroon keenyeef yeroo dhumti filannootu immoo guyyaa akkasiiti jedhamee yaadatu jira malee hin kaa'amne. Uummata dadammaqsina jedhanii keessattuu kafaa'uu waan inni godhaa jiru hin dhageessa. Bakki inni hin dhaqin hin jiru eenyutu dhoowwe dhaquu duwwaa miti. Uummata yookaan immoo miseensota isaanii dhoowwaatu mootummaan himataa turan. Tokkollee namni dhaquu dhoowwuu miti dhaquu duwwaa miti. Olii gad deemanii uummata walitti qabanii waan safuu Oromooti irraa hin eegamne. Fakkeenyaaf aniifati yoo wal dorgomne Zalaalam dandeettii hin qabu hin hojjetu nuti isin hojjetaadha miti. Wal dorgomu yaada wal dorgomu jechuun akkasumatti fakkaata. Yaada wal dorgomu jechuun yaada kee dhiyeeffattee yaadni koo kana yaadni Zalaalam immoo isa kana kunoo kan kootu caala isiniif yaada kanatti isinii caalattee yaada kee dhiyeeffatta. Yaada filata uummanni Zalaalamiif Abbabee miti kan filatu yookaan immoo Jawaarii fi Abiyyi miti yookaan immoo Mararaa fi Daawud miti yaada isaanii filata. Nama filata yoo ta'e sun sirrii miti. Yaadni sun hin dhiyaanne yaadni uummatatti dhiyaate maalinni uummata bira deemanii ilmaan diqaalaa nama arrabsu. Diqaalaa moo akkasitti dimokiraasiin akkasii addunyaarra jira. Ilmaan diqaalaa hattoota gantoota akkasii miti hattuu miti gantuu miti jedhanii uummata iyyisiisaan jiranii bakka hunda deemanii silaa akkas miti. Kaayyoon Dr. Abiyyi kana fudhataman qabu kan keenya kana kaayyoo irratti iyyuu otoo dubbatanii gaariidha. Deemanii dargaggoota walitti qabanii arrabsoo safuu uummata keessa kan jirre waan akkasii godhaa jiru sun immoo mootummaa maana arrabsitanii maaliif akkas jettanii namni jedhee ni jiru. Akka barbaadan Jimmas namni dhoowwe hin jiru. Jimma ofii isaaniitiif Xalayyaan istaadiyeemichi akkan eeyyamne bulchiinsi magaalichaa barreesse maxxanfamee miidiyaalee hawaasaa irra deemaa ture. Yeroo tokko dhayitee istaadiyeemiin haa eeyyamaa jechuun iskaajuulii qaba bulchiinsi. Si eeyyamuu danda'a, si eeyyamuu dhiisuu danda'a. Sana jechuun dimokiraasiin cufamee deemuu dadhabne jechuu miti. Isaan kan uummanni uummata Jimmaatitu qeerroon Jimmaa qophaa'ani. Maaliif kanaan duraan hin beeku Jimmarraa nama malee lafa malee nama hin qabnu jedhanii yeroo itti haasa'antu ture. Kun wanta akkasii kun yeroo tokko gatii nama kaffalchiisa. Uummata kamiinuu uummanni akkas jettee dubbachuu hin dandeessu. Uummanni kabajamaadha. Uummata xiqqoo haa taatu nama 1000 nama 200 haa ta'u uummanni kabajamaadha. Uummata kamuu kabajjeetu miidiyaa adda addaa irratti wanti nu haasofnu wanti gochaan nu goonu uummata keenya adda babaasaa jira beeki. Kanaan dura dheengadda gaafa Jawaar marfamee jedhu balaan bu'ee uummata Oromoo kaleessa wajjiniin qabsaa'aa ture uummata kiristaanaaf islaamaa wal fichisiise. Wanti nu eeggachuu qabnu uummanni hunduu tokkuma. Ka gudaroo. Kan gudaran quban qabu nageenya illee. Siidaa dhaabuun hawaasni naannoo sana tariitii obbo Taayyeen toora feesbuukii isaaniitiin kun gahee mootummaati jechuudhaan kan isaan maxxansanii turan. Haa ta'uutii uummanni maallaqa ofii walitti buufatee siidaa goota ofii yoo dhaabe rakkoo maal qaba? Akka sirnaatti
Siidaan calliseetuma namuu ganda gandattoo dhaabbatee ammas Oromoo addaan qooduu ta'a. Kanas sirriitti hubachuu qaba uummanni Oromoo. Maammoo Mazammir gudarii fi miti kan qabsaa'e. Kana beektaa? Mootummaan magaalaa Naragaye. Maammoo Mazammir gudarii fi miti kan qabsaa'e. Agarii Tulluu Salaalee fi miti kan qabsaa'e. Abishee Garbaa fakkeenyaaf Horroo Guduruutti dhaabbateera. Taaddasaa Birruun Fiicheetti dhaabbateera. Iddoo dhaloota isaatii fi kana eenyu dhaabe? Kana kan Fiicheetti dhaabbate mootummaadhaan akka dhaabameen beeka. Maaf dhaabere mootummaan erga akkasitti yaadama ta'e mootummaan maaf dhaabesisan. Dhaggeeffadhu. Kan aannolee mootummaatu dhaabe. Akkasumas immoo mootummaan gootonni Oromoo baay'eedha. Tokko tokkoon ganda keessatti lakkoofna ta'e gootonni Oromoo baay'eedha. Ittiin nama madaa namaa tuttuquuf jenneetu hojjenna yoo ta'e sun sirrii miti. Gootonni Oromoo baay'eedha. Hundumaa wal qixa laaluudha. Erga mootummaan erga akkasitti yaada ta'e kunoo warri Oromoo ajjeesaa turan siidaa ofii magaalaa Finfinnee keessa dhaabbatanii jiruun. Eenyu isaan? Fakkeenyaaf siidaa Minilik jira magaalaa kana keessa. Erga mootummaan akkasittiin bareechee ganda gandatti dhaabbatuu hin qabu ta'e gama tokkoon aanolee fi Harargeettis dhaabbatee jira siidaan. Gam tokkoon mootummaan isaa kana dhaabee jiran. Isa kana erga akkasitti yaadna ta'e immoo hunda isaanii magaalaa Finfinnee keessatti dhaabuu gahee mootummaati. Gahee mootummaa duwwaa miti gahee hawaasaati kun. Garuu ati ganduma kee lakkooftee ganduma tokko lakkooftee asittan siidaa dhaaba jechuun tasuma kaatee dogongora. Uummata sana dhaggeeffadhu. Anama quban qabu kana uummata sana mari'achiiftee hawaasni sun mari'atee bulchiisa naannoo wajjin wal ta'ee siidaa isaa dhaabbate rakkoo hin qabu. Akkuma hoogganaan paartii tokko yookaan immoo miidiyaa kee kana guurrattee deemtee dhagaa wayii fuutee asitti dhagaa bu'uuraa dhaaba hoo jettu suni fudhatama hin qabu. Maaliif fudhatama hin qabu? Tokkoffaa hawaasni hin beeku. Bulchiisni naannoo hin beeku. Kana bulchiisa kasaan jechaa turan dhalattoota naannoo sanaatu kasaan jechaa turan dhalattoota naannoo sanaatu kana walitti gurmaa'ee waan kana raawwachuuf tureen. Sana immoo bulchiinsa magaalichaa aanaa godina illee beeksisuu isaanii dubbataa turan miidiyaa. Ani informationii kana hin qabu. Egaa walumaa galatti yeroo ammaa kana egaa haalli nageenya biyyattii naannoon biraa haala fooyya'aadha kan inni jiru. Haa ta'uti Oromiyaa keessatti ammallee yeroo Oromoon bushaa jiru jedhamutti namni hidhamaa jira. Mirgi namaa akka malee sarbamaa jiraachuutu odeeffamaa jira. Mul'ataa jiraaniin. Haa ta'uti naannoo Amaaraa fakkeenyaaf rakkoon inuma jira. Namni miidhamuun namni hidhamuun hin mul'atuuniin. Garaagarummaan qaba. Oromoo bulchiinsi kuni ka Oromoodhaan loogoo otoo hin taane ka Oromoo irratti tarkaanfii fudhachuu baay'isaa jirudha jedhamaa jirtuuni. Sun oduudha. Oduu warri inaaftotaa fi warreen tokko tokko haasa'aniidha malee waa'ee naannoo Amaaraatiif naannoo keenya yoo wal dorgomsiifnu naannoon keenya nagaa qaba. Nuti naannoo keenya keessatti nama iyyuu hidhuu hin dandeenyu. Namni hidhamaan jiru Oromoon meeqa hidhamaa mana hidhaan jiru? Na dhaggeeffadhu. Namni ni hidhama. Nama abbaa torbee nama ajjeese nama hate nama saame silas halkanii ammaati Amboo keessa deemuu hin dandeenyu namni cuubeen nama waraanaa jette. Warra akkasii qabnee hiina. Yakka gogaa warra hojjete yakkamaadha. Mootummaa jechuun namni nagaan bahee galuudhaaf wabii ta'uu qaba. Kanaafuu namoota yeroo tokko yoo warra mormitootaatti tole mootummaan kun nama hidhuu didee yoo warri mormitootaa jibbisiise waan ittiin yeroo jira miti Facebook irratti waa dabarsanii girrigirrii wayii yeroo uumanii haala ittiin bitatan haala ittiin uummatan jeeqamsa ittiin kaasuudhaaf haasa'an malee namni hidhamu yakkamaan immoo eessattuu Ameerikaatti ni hidhama Ingilizitti ni hidhama. Atis yakka gooteennaan inuma hidhamta. Miidiyaan kee kunis yakka uumeennaan ni hidhama. Sana jechuun mootummaan nagaa uummataa kabachiisuudhaaf kan godhudha. Kana achi nama amma maaltu jira sitti fakkaate naannoo keenya har'ayyuu namni kun yakka qaba galchaa wette yoo boru sa'aatii 24 keessatti ragaan itti dhiyaatee jedhin abbaan alangaa gallakkisa. Nama meeqatu bahe nama meeqatu ragaa fidaa jedhamee
utuu nama ajjeese jedhamu nama saame jedhamu kan ragaa dhabuudhaan duwwaa abbaan alangaa gadhiisu baay'eedha. Kana immoo maaliif naannoo keenya keessatti namni seera ala akka hin hidhamne ejjennoo mootummaa Oromiyaati. Innaa seera ala namni tokko dogongoraan egaa namni tokko dogongoraan poolisii irraa ta'uu danda'a, bulchiisa irraa ta'uu danda'a. Nam tokko tokkeen dogongoraan hidhamuu dandeessi. Akka naannoo keenyatti namni ta'e jedhee hidhamee taa'u hin jiru. Haa ta'u mee dhumarratti rakkoo yaaddoo nageenyaa ammallee naannoo Oromiyaa keessatti keessumaa mul'ata Oromiyaatti lammiileef yaaddoo ta'e kana furmaanni maal jettu meesina? Furmaanni isaa rakkoon lixa Oromiyaa jiru rakkoo gujii jiru hin caalu hin turre. Rakkoon gujii furamee jira. Boorana keessa rakkoon ture furamee jira. Guutummaatti uummanni nagaan bahee gala. Wallaggaa Arfan keessa rakkoon ture. Wallaggaa Arfan keessaa miti Shawaa Lixaattis yeroo seenamee jira. Kanaaf uummanni fi qaamni nageenyaa tarkaanfii fudhateen bilisoomee jira. Akkasuma warra Guduruus lixa Baashawaas Wallaggaas akkasuma uummanni bilisoomaa jira. Qellamii fi lixa Wallaggaas uummanni amma uummataa fi humni nageenyaa tarkaanfii fudhatanii namni nagaan bahee galuu jalqabee jira. Nagaan mirkanaa'aa jira jechuudha. Yeroo gabaabaatti immoo kana nagaan kun mirkanaa'ee uummanni keenya bilisa ta'ee akkuma Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaatti uummanni Oromoo nagaan akka jiraatu taasifama jechuudha. Tole daawwattoota keenya qophii dirree yaada keenya egaa kutaa lamaatiin qoonnee kan egaa koloneel Gammachuu Ayyaanaa wajjiniin taasifne malee har'as egaa kutaa lammaffaa ibsa xumuraatiin immoo koloneel Abbabaa Garas wajjiniin dhimma nageenya naannichaatiif furmaanni waaraa maalii ka jedhu irratti kaasaa turre egaa waa hedduu akka hubattan abdii qabna egaa nu dhaggeeffachuudhaan akkasumas nu daawwachuudhaan bakka jirtanitti waliin turuu keessaniif ulfaadhaas niin jenna kanumaan xumurna gobbichaa nagaan tura.